Akkam bultan? Bulle bultanii akkam nagaa? Fayyaa badhaadha. Nageenyi badhaadha. Akkam jirtan? Jirra isaa namni nagaa. Duraan dursitanii gaaffiif deebiin wajjin godhuu keessanii eeyyamamaa ta'uu keessaniif galatoomaa. Tole isinis galatoomaa carraan alaattanii akka fayyadamu asiin na taasisuu keessaniitu isinis galatoomaa. Mee maqaan keessanii eenyu jedhamtan? Maqaan kiyya Bobbaasaa Kaayoo naan jedhani. Biyyi jirru biyya Yamani. Kan dhalataa Oromiyaati. Egaa haala ammaatiif baqannaa gubbaa jiru. Mee guyyaa har'aa kana maaliif as dhuftan? Guyyaa har'aa haala amma rakkoo jiru wal qabatee ammas baqataan biyya kana keessa jirus rakkina hedduu keessa waan jiru. Rakkoo hojjettan rakkoo akkamii? Maaliin? Rakkoon baay'ee jira. Rakkoon turaallee ni jira. Amma rakkoon yeroollee ka dhibee wal qabate ni jira. Inni kun immootu odoo rakkoon kun furmaatan argatee rakkoo ta'e lammataa ta'ee dhufe. Egaa garri deemuun hin jiru garanumatti dhufnee waan tokko wajjin iyyannuma wayiitu yoo kanurraa fuudhan jenneeti. Sunis egaa waan fuudhamus hin agarre. Egaa waardiyyuma karra eeguun guyyaa akkanaa jedhamnee deebi'aa jirra malee namni seeraan waajjira hoogganee yookaan dhimma keessii baasuu danda'us kana sani nuun jedhan jiru. Egaa kaitti mannuun jiru gaa dhufneetumaan asuma geennee maqaa galmeessinee deebi'aa jirra kanu. Amma gargaarsa jira jedhanii isin waamamoo odeeffannumaan bakka kana dhuftan moo rakkinaan akkamiin? Kuni gargaarsi jirus hin jiru. Inni qabatamaa miti. Egaa namni rakkate hirriba keessallee ni abjootaa jedha Oromoon. Maaliif rakkuma yoo dhaga'utti jirtutu hirriba keessallee itti dhufa jedha. Baqataan kenna rakkinnuma yoo jiru qaburraa qilleensuma deemurraa dhagee dhufee as dhaabbata malee waan seeran dameen itti gaafatamummaa qabdu takka kana jira jetteeni yaamtee bakka kana dhaabbatan hin jiru. Dansaadha. Mee haadha guyyaa har'aa kana kunoo namoonni kun kan dhufanii fi hedduu isaanii dalagarraa ari'amanii waa'ee dhukkuba kanaan wal qabateeti isinuu sababa isaan dhuftanii bakka kana dhaabbatanii dalagaa isinirraa dhaabbatee dhukkuba kanarratti mee namni kennaa fi dhukkubni kun hagam hubannaa qaban uummanni kun? Gama sanitti qabxima takkaas hin qaban hubannaa numaayyuu sadarkaa kennuu fi dhiisi tuqamaayyuu hin qaban hubannaadha. Akka biyyattiitu nama kennaa yoo doon ta'in bakka dalagaadha waajjira adda addaati irratti haasoyni ni jira. Haasoyni sun isaan warri barate warri biiroo adda addaa qabu dalayduu ijoollee kenna warri isaan bira dalagee qulqulleessituu qulqulleessanii jiraachaa jiran hundi isaanii ari'anii jiru. Maaliif isaan nama hubate garuu immoo yoo uummata keessa gaddeebitu uummanni hubannoo waan kanarraa wanni godhes hin jiru. Tuuta walitti ta'uun walirraan cabsanii deemuun baasa guutanii yookaan konkolaataa guutanii yaabbachuun geejjiba haal malee kursiin alatti dhaabbatanii deemuun akkuma duritti wanni hubannoo tokko hin jiru. Keessattuu baqataa kennaan baay'ee na gaddisiisa. Jireenyi inni duraan mana namaa dalagee jiraatu dhiiraa dubaraan amma arabni sodaatee jira. Dubartoota immoo yoo bultii dalaydees yoo nu bira deemuu baatte malee nu bira teessee yoo ta'e malee karaa deemtee deebite yoo ka jedhamu ta'e mamnuu'aa rakkoo dhibeetirraa koronaan ilma namaa addunyaarraa galchee waan jiruuf ka jedhamu ari'anii jiru. Namni keenya amma dhibbaan dhibbatti dalagaan qabu yoo siin jedhe nan qaanfachiisu. Haala guddaa kana hin jedhamne rakkina kana hin jedhamne keessa jirra. UN uummata keenya baqattoota kanaaf hagam hubannaa kennaafii jirti wanti isin kenniteef jira? Egaa yoo of dura ta'e malee ammaaf hin jiru. Of dura yookiin waan jedhamu hin beekne kan of dura isuma duraatitti dhiifna. Yeroo amma irra jirru kanarratti hubannaan jiru hin jiru. Barsiisni jiru hin jiru, gorsi kennamu hin jiru. Hin jiru. Egaa miidiyaa addunyaatirraa gara biyya keenyaatirraa chaanaalii adda addaatirraa yoo dhageenye malee akka nama baqataa kanaaf dhimmametti namni waan kana godhu waan kana barsiisu gorsu hin jiru. Mee dhaamsa hawaasa keenyaaf ati dabarsitu maaliin baay'ee dhukkuba kanaati wal qabsiifteeti? Ani ka dabarsu akka nama tokkootitti rakkoon rakkoodha. Yeroo kanatti warra gurguddannee kaapitaalii gurguddaa qabna jedhanuyyuu boochisaa jira. Warra rabbii gaditti nuti jira jedheeyyuu har'a hirriba dhoowwee walitti kalaa'uu dhoowwee jireenya guddaa warra jiru har'a zeeroo irratti deebiseera. Nuti immoo humna rabbiitii waan jirruufu ummanni keenya keessattuu baqataan biyya kana jiru
abbaa biyyaas ta'e of eeggannoo gorsi ogeessa fayyaadhaa isinii kennu yookaan aangoleen biyyattii bulchan gorsa kennan qabadha fayyadama qulqullina eeggadha wanni kun dalagaa xiqqoo raawwannuun dhibeen guddaan dhufuu jira kanaaf jabaadha of eegaa qulqullina keessan mana keessan maatii keessan yeroo yerootti qulqullina eegaa fiin jedhaan kanuma gaafiif deebiin wajjin godhuu keetiif galatoomisiin jennaa ulfaadhu horii bulu galatoomaa isinillee eenyu isiniin jedhan antu duraan dursitee gaafiif deebii collee tuuboo wajjin godhuu keetiif hedduu si galatoomnaa galatoomisiin jenna galatoomii haadha guyyaa har'a maaliif hojjetamee guyyaa haalli nuti keessa jirru baqataa Yemen kun hedduu haalli keenya baay'ee rakkisaadha. Gargaarsa gaafachuudha. Sagalee golbuuti. Waajjira UN'dha. Gargaarsa akka nuuf godhan waa'ee gartee dhukkuba amma addunyaarra gadhiifame kanaaf baqataa rakkina addaa jira. Warreen biyyaa gartee baqataa kanaa hedduu hojiirra dhaabanii ilmaanii wajjii baqattoonni hedduu baay'ee rakkataa waan jiraniif keessa baqatan isin as eeggatanii fi anarraa kaasee hundi keenya gargaarsa gaafachuudhaaf asitti argamne yeroo ammaa kana keessatti. Akkasii amma yeroo ammaa kana waa'ee dhukkubaan wal qabateeti dalagaa nurraa dhaabanii rakkataa jirra saniif gargaarsa UN gaafachuu dhufne jechuutti jira. Amma dhukkubni kun namoonni keenya kun walitti sissiiqanii kun waliin maxxananii kun akkana wal bira taa'u jiranii isa kana mee akkamitti ilaalta waa'ee dhukkuba kanaa maal jette? Waa'een dhukkuba kanaa haala akkartee adeemsa addunyaarra laallu kanatti hedduu nama sodaachisaa jira. Garuu namni keenya gartee amma rakkoon inni itti jiru rakkina guddaa keessa waan jiraniif jecha waa'ee dhibee kana ofirraa walitti jiraachaa jiran. Kanaaf rakkinni beelaa daa'immanii wajji waan miidhaa jiruuf jecha isaan amma daa'imman keenya kana akkamitti beelarraa baraarraa kan jedhu ilaalaa jiran malee dhibeen kun dhufee nu miidhaa jira addaan si'ee dhaabbannaa jedhanii gartee tika dhibee kana akkaataa itti ofirraa tiisan namni hubachaa jiru hin jiru ammaa. Mee baqattoonni amma baqatanii as jiran kun hubannaa waa'ee dhukkuba kanaa akka ittiin daddarbuu fi akkamitti akka nama qabu wanni isaan beekan jira mee ati achirraa maal jedhu? Waa'ee kana gartee karaa mootummaanis ta'e karaa UN'tiin qajeelchi baqataadhaaf kenname tokko hin jiru. Akka bifa kanatti eegaa akka kanatti gartee harka keessan dhiqadhaa jedhanii waanuma gartee miidiyaa tokko irratti hordofan yoo taate malee qajeelchi fi tikni biyya kanarraa kennameef baqataaf uumutu hin jiru. Haalli biyyaa kun biyya kanaa wal qabatee biyyi kun lola keessa waan jirtuuf mootummaanis wanti inni dabarse hin jiru jechuutti jira. Gama UN'tiin hoo hagamii gargaarsi jira moo hin jiru isa kana akkami? Karaa UN'tiin namoota tokkoof gargaarsi kennamaatuma jira. Warreen gartee fayyaa hin qabnee fi gartee dubartii jaarsa hin qabne ilmaan qabaniif saniif gargaarsi hanga tokko kennamaa jira. Laakiin baqataa waliigalaaf gargaarsi godhamaa jiru hin jiru. Isa kana ammee namoota waliin mammaxxanii dhukkubni ittiin darbu kana ammee akkamitti ilaalutti jedhu dhaamsi ati dabarsitu maali? Dhaamsi baqattoota keenyaaf dabarsu keessattuu baqataa Yemaniif gartee hanga danda'anii odoo of eeganii addaan siqanii mana keessattis qulqullina gahaa odoo godhatanii afaan ofii hidhatanii addaan fagaatanii jiraatanii baay'ee kana isaaniif dabarsuu barbaadan. Hedduu galateeffannaa kenna baay'ee si galateeffannaa ulfaadhu horii budisiin jenna. Galatoomaa isinillee ulfaadha carraa kana naaf kennu keessanii. Miila amma yeroo ta'u miilaati. Miila. Maali fakkaata? Dhibee amma dhufe kana koronaa jedhaniin kana. Kanatu qaqqabata namaatiin waliin maxxana kanaaf amma anaaf si waliin kalaa'uun kunuunsu xiqqoo rakkina fidaa beeki. Kanaafuu miilaan salaamata ol fuuneetiin harka walitti kennuun dhoowwaadha. Kana? Maali rakkoon yoo harka wal salaamaa maaltu dhufa maaltu jira maal harka? Jarmiin adda addaa iska hulaa yookaan immoo hadiida adda addaa qabattee nama adda addaa salaamata nu fuutaa sanirraa jarmiin namatti dabala jechuudha. Akkasii? Okay galatoomii. Mee eenyu siin jedhan dursa maqaa kana? Maqaan guyyaa Ziilaa Muhammad Sayyidii. Maaliif ayi dhuftan har'a? Ani gargaarsa wanni kanarraa barbaadan dhufe. Dura isin gargaaraa turte moo akkamii? Duraanis homaa nu gargaarree dalagaa dhaabneetiin dhibee kana waan dalagaa dhaabne amma gargaarsa feenanneetiin akka dhufne isaan kanatti jechuuf. Waa sababa dhibee kanaa dhuftan. Sababa dhibeetiin. Mee amma baqattoonni hedduun bahanii hulaa UN kanaaf walitti wal gahanii jiranii baqattoonni keenya waa'ee dhibee kanaa irraa hagam hubannaa qabanii jettee yaadda kun walitti mamaxxananii kun wal bira taa'aa kun walirra riiqatee dhaabbataa jira waan doktoroonni jedhaniif waan hawaasni keenya jedhu kanaan hagam himee akkami?
garuu manni biyya kana Yaman tan hin seenne jedhaniitiin sodaa dhiisuudhaan akkasitti waliin maxxanan malee osoo biyya kana ka seenu taate namni walitti hin maxxanu addaan fagaatee jiraate jechuudha. Ewa, mee asirratti amma biyya kana hin seenne jechuu jirta. Seeneef seenee dhabuu biyyattii kun lolaan yeroo dheeraa turtee jirti. Isaan kun mootummaan hedduu wal quba qaban jedhee yaadu. Mee akkamitti seenuu dhabuu kana akkamiin mirkaneeffatanii beekanii akkana gochuu danda'an fakkeenyaaf xaaliyaan yoo fudhanne odoon seenne jedhan uummanni isii dhume akkasitti. Odoo uummanni hubatiin jechuudha. Isa kanarraa mee akkam jedhu akka hubannetti miidiyaa irraa waan hubanne miidiyaan Yaman seennee jechaa hubanne malee dhugaadha. Dhibeen kun biyya kana seenuun ni mala. Nuti irraa quban qabnu miidiyaadhaan nuun jedhanii sanuma fudhanne malee akka dhibeetitti jiraachuun ni mala. Nuti immoo sila akka danda'amutti waan kana ofirraa ittisuudhaan waliin maxxanuu dhabuu addumaan silaa hiilee jiraachuun wayya. Garuu rakkinnan nu godhe akkam taane waliin maxxanneetumaan akkana jiraanna dhabumatti iyyanneef. Hayyee gaaffii deebiin wajjin godhuu keessaniif hedduu galatoomii ulfaadhu horii guddisii jedha. Duraan dursitee gaaffii deebii nu wajjin godhuuf hedduu si galateeffadha. Hayyee galatoomaa isinii. Mee har'a maal ta'u har'a wanni asii ta'e almarattoo jireenya biyya Oromaa kanarraa kan ka'e iddoo kanatti qarqarsa gaafannee dhufne akkuma isin argitan kana alamni amma haala kana guutee jira wanni hanga silaa hulullee irraa dalagee hin jiru sababa wanna dhibee biyya seeru kanaaf ni gargaarsa ni jedhamaa jedhanii yeroo nama gargaaramellee hin argine sanuma mee yoo rabbi nu laaffise jechuudhaaf as dhufe. Ati amma duraan dalagaa qabdaa ture? Ani duraan dalagaa inni qaba ture amma garuu hin qabu. Maaliif dhufan? Wanni cufaniif sababa dhibee kanarraa kan ta'e uummanni keenya keessattuu nama gurraacha kana akka waan isaan dhibee kana itti fidanitti ilaaluudhaan dhiira qofa osoo hin ta'in shamarran illee dalagaa yaasuudhaan bakkoota tokko tokkotti amma eegalamee jira. Iddolleen hojiileen cufamee jira jechuudha. Sababa sanirraa dalagallee nurraa cufanii turaadha jedhanii buduun baatota tokko malee akkanuma ijaazaa akkana ta'an godhaa jiran. Dhiira qofa osoo hin ta'in shamarran illee jechuudha. Hunda isaaniitu amma naannoo tokko tokkotti sila shamarran guutumaan guututti warri bultii dalagan yaa waa sila nu bira taa'u yaa galaa gara makina keessanii kan jedhan irra ga'anii jiran jechuudha. Kanaaf amma sababa saniif alamni amma asitti argamu kun guutuun gargaarsa barbaachuudhaaf iddoo kana argaman. Anillee sababa saniif dhufe jechuudha. Ati amma hedduu rakkattee jirtamoo akkam? Rakkina tokko malee wanni as nuuf fide iyyuu hin jiru. Mee haala amma dhukkuba deemaa jiru kanarraa bifa kamiin hawaasni keenya ofirraa ittisuu danda'a? Mee akkamitti ilaalta amma dhukkuba kanaa fi hawaasa keenya kabaqqattummaan biyya kana jira wajjin? Egaa irra guddaan rabbumatu nama eega. Rabbuma qaba uummanni keenya. Wanni nuti ofirraa tiisinillee kun lola rabbiiti. Ofirraa tiisinillee wanna jennu hin dandeenyu. Rabbuutu nurraa tiisu garuu immoo akka nama tokkotti wanni gochuu qabu namni keenya jechuudha. Iddoo wanni kun itti baay'atu fagaachuu fi ammas immoo iddoo namoonni walitti heddummaatan fagaachuu qabanii akkasumas rabbiin rahmata nuuf haa godhu kun lola rabbiiti. Rabbi nurraa haa deebisu. Namni keenya dursa of eeguun dirqama ta'a. Yoo isa dhukkube wanni kun bifoota adda addaatiin kan calanqisiisu jechuudha. Bifa sana irratti hundaa'ee atattamaan gara mana yaalaa dhaqee yeroo seenuuf yeroo harka isaa dhiqachuun maatii isaanii kan wayita hirriibaa isaan ka'an akkanuma nyaachuu osoo hin taane dhiqachuun baakteeriyaan kun bulii 14 booda kas keessa ka'u ta'uudha. Baakteeriyaan kun harka qaama namarra qaqqabbii adda addaatiin dabra hafuuraan dabra. Kanammoo tuttuquudhaan dabra. Mee isa kanarratti amma hawaasni keenya baqqattummaan kan jiran ulaa UN afur wal ga'anii jiranii akkana waliin mamaxxananii kun wal bira taa'ee wal tuttuquu jiran bifa kanaa mee akkamitti ilaalta dhaamsa akkamii dabarsitaa isaan kanaaf? Isaan kanaaf kun akka dhibee kanatti sila bakka kanaayyuu dhufanii miti ginga wanni godhanii qabu rakkoodha bakka kana nama geessa osoo walirraa xiqqoo siqanii tartiiba ofii eeggatanii waan silaa deemaniif san odoo galmayanii bareeda dhaamsa nu qabnullee fi walitti maxxanuu walitti ho'uu osoo hin ta'in wanni kun qaama namaa keessa osoo hin mul'anne bulii 14 ture jechuudha. Ni daddabra wanni kun qilleensaan dabra hafuuraan dabra namni keenya immoo hubannoo waan hin qabne muuxannoo waan kanarraa dhibee kanarraa waan hin qabne
walitti maxxanee tumaan osoma rabbi jedhanuyyuu makiinaa karaa deemutti jiru fuula duran dhaabbattu ija sii kennee jira miira guutuu sii kennee jira jalaasi makiinaa daandii irra deemu sana kanaafuu lulleen immoo irra guddaa rabbiin nu eegaa eegumsa hanga tokko qaama keenyaaf fayyaa keenyaaf eeguun dirqama kanaafuu uummata keenyaan walitti heddummaachuu hin taane tartiibaadhaan fi seera keessan eeggadhaatii tartiibaan maaliifi wanni kun hafuuran dabraa bakka si qaqqabu hin beeytu bakka si tuttuqu hin beeytu tuttuqaa waan dabruuf nuti immoo walitti maxxanuun kun sirrii miti walirraa fagaannee hojiin wal jibbuu osoo hin taane sababa rakkoo kanaatiif sababa dhibee kanaatiif walirraa siinee rafii seera keenya eeggannee osoo akkasitti jireenya keenya yaalii goonee jedheetiin abdii qaba. Dhiifama maqaa isin gaafannee maqaan kee? Ayyaani Murteessaa Mahammad jedhama. Murteessaa Mahammad hedduu galatoomii fayyaa dahii ulfaadhu gaafii doobiin hojiin godhu horaa godhu. Warahmatullahi wabarakatuh walaalayaan assalaamu alaikum wudu fiicantiin gabiinuba insha Allah salaamtaan ta'e taqaama qalbirra buqqaatee isin bira haa geessu jecha itti aansee ammaas insha Allah interview tokko obboleessa keenya Soomaalii ollaa keenya ogaadeen isaa wajjin interview tokko dalayna waan kana ta'eefu gaafii fi deebi'aa kan akkan waliin dhageeffatan inaad walaalayaan nala dhageessitaan barannaa nika waan abuwaan wayin oo ku dhashay dhulka Ogaadeeniya gobolka Ogaadeeniya Ethiopia marka insha Allah anuguna inaan waxyaalo xaaladda imika socota waxyaalo qaarkood inaan weydiinayaan halkan isku niminay insha Allah inaad daawataan baan rajaynaynaa walaalay walaalkay horta marka ugu horeysa halkaad ku dhalatay iyo magacaaga iyo waxaad iiga sheegtaa insha Allah halkaad dalkaad joogtay walaal waxaan ku dhashay dalkan qaybtiisa weyn waxa lahayd Oromo markii hore wadan Oromo ahaa Soomaalida Oromona waa walaalo way ku wada noolaayeen dalkaas ku dhashay gaar ahaan meesha dhagax buur baan ku dhashay alxamdulillah gumeystii baa naga soo eriyay dadku gumeystii soo bari kicay baan hayna markaan wax ku noolaa dalka Yaban baan hadda ku noolaa alxamdulillah waxa jirta shaqo la'aan xanuunada la sheegayo waxa fiican in laga hortago dalka Yaban wali laga ma helin laakiin si dib badan buu nagu hayaa shaqo la'aan baa jirta rag iyo dumarkii cidna ma shaqayso واي هوالال ولالك waxaan ku weydiin lahaa hadii ay mar shaqadu joogsatay dadka reer Yemen ma waxay arkeen inuu xanuunka yimid mise ma way ka shaki qabaan oo wasaaradda saxa waxay tiri digtoona aan gallo si aan isaga ilaalino balse ma sheegin idaacadaha in laga helo hadda wali meena sheegin digtoona baa lagu jira waa laga cabsanayaa kaliya okay marka dadkan soo barakacay halkan degan haddii ay shaqadii ka joogsaday see u nool yihiin ayaa ka bixiya kirada noloshoodu say tahay dadka noloshooda suuqay ku dabari jireen alyoom waxa la yiraahdaa bay eriyan jireen alyoomkiina hadda uu ka soo xidhmay dadkan marka ilaahay un baa u maqan nimanka meesha jooga ee dadka la yiraahdo inta meesha joogana dumarka ciyaalka haystaba waxay siiyaan 6 bilood ay musaacado siiyaan iyo ninka dhaawaceen shaqaysan karayna jaban bay siiyaan ragga dhalinyarada sida kala shabaabka waxba lama siiyo marka dadkan ilaahay bay leeyihiin UNtu way u yeedhay waxa ugu yeedhayna ilaa hadda waxna jijaa kama hayno war kama sheeg karo marka maanta waxa kala isku kiyeedhama ina wax la idin siiyaan mise in la ballamiyaa mise in dadka la ogaado tiradooda saan warka ku helay waxna lagu yeedhay in dadka tiradooda la ogaado waxna wixii loo gartay ay u garatana in la siiyo maxaadaanay gabayaadii aad hoosta dhigi jirtay may masaxay mise wali way ku yaalaan gabayaanteedu way yaalaan sidii u wada shaqeynay wixii oo dhan marka Facebook waxaan ahayn YouTube ma leedahay channel YouTube waan leeyahay magacayga wuu furan yahay magaca YouTube ka noo sheeg anaguna sidaan anaguna kugu share galayno oo adduunka ku wada gaarto magacayga waxa YouTube ku xay qoran Nimcaan Sheekh Axmed ayaa igu qoran Nimcaan Sheekh Axmed waad maasabtaa waa magacaaga dhabta ayaad ku qoratay magacayga dhabtaan ku qortay marka insha Allah gabayadana sameynaysi ma gabayo waxay ahaayeen bulshada dawo amsa gabayo politician oo maxaadaanay gumaysiga iska eriyay ma waxa ahaan gabayad bulshada dawo ah oo la war gumaysiga iska ilaaliya dad wada dhalatay baa tiinay gumaysiga iska ilaaliya dhaqankiisa ayaa ahaay waa arrin wanaagsan insha Allah gabayadana waan nuqaadaynaa YouTube-keena hoos gelina haddii la yiraahdo maadaama YouTube-kaaga magaca YouTube-kaaga noo sheegtay ilkana waxaan rabnaa
kolley oromo iyo soomaali laba maaha waa walaalo waa mid qura صح aabba quraana way ka wada dhasheen dhul qura oo ilaahayna ku wada abuuray صح meel qurayna wada degan yihiin صح maadaama ay saa tahay oromada iyo soomaalidu inay gacanta isqabsadaan ay insha Allah meesha ay joogaanba gacanta isqabsadaan ay xurriyadooda dhabta raadiyaan maxaad odhan lahayd adu waxaan odhan lahaa kali ayad waxa weey Itoobiya ka nabad gali kartaan ama ku guuleysan kartaan waa in oromiya Soomaali midowdo waa hal mid laakiin suwaana qalbiga ka midoobaan diinta waa ka mid dhaqanka waa ka mid in qalbiga ka midoobaan ayaan kula talin lahaa waa sidoo walaalkeen yiri horta oromiya Soomaali laba maaha waa mid waa hal maadaama ay saa tahay in ay sida sidoo walaalkeen sheegay diinta ka mid bay yihiin dhulka ka mid bay yihiin dhalashada ka mid bay yihiin laakiin qalbiga ka midoobaan buuri waa ray wanaagsan walaalkeena siiye ma sha Allah waanu ku faraxsanahay oo baleeyan Kenya ka qaali galatooma isla khaasatan daawaca jirtan oo ka baleeyay Kenya jeeti Oromon fi Soomaalin oo baleeyan jir garagarumaan qabto rabbi subhanahu wa ta'ala la fatakati umeje abbaata korra dhalatani je deebaani nama tokko je isaan waan qalateebu waan hijaa adawini fi gabrummaan isaan muddesan raabahani jaalala obaleeyumma godhatanii qalbii waliif bananii harka wal qabatanii wajiso soo qabanii waan juu obaleessa keenya nu ibsa haa galatoomu Abdurrahman walaalkay aad maasan tahay sida ma isku arkay لا سلم بيد waan qalateebu dhukuba kan raayis akka isbaraaran janna kat if eegan ilmaan oromoon isin hundi kaysanu waan qalateebu obaleessa keenya kunilleen yaada kana isin dabarsee jira afaan Soomaaliitiin akkasumatu jabaada if eega if raayis eegas dhukuba akka waqabna waan maasan tahay walaalkay ega duraan dursitanii gaafif deebii chaanaala collee tuuf kan jedhu wajjin nu godhuu keessaniif eeyyamamaa ta'uu keessaniif galatoomaa isin jedha mee maqaan keessanii Muhammad Nur keessanoo Naasir Hussein ewa galatoomaa mee guyyaa har'aa maaliif asitti argamtan guyyaa har'aa gara kan biyya keessa jiru addunyaa irra jiru kana ilaalchisee gargaarfamii jiran jedhanii dhumaan kaleeffarrallee soollee waan har'a bichaa otoo hin taane leellee asuma dhaabataa barbaaduu keessatti akkuma isin argitan kana daa'imaa ijoollee dubartii tokko nafne akkasitti asoollee har'allee deebinee dhumana dhaabataa irraa rakkinuma addunyaa irra jiru kana lubbulicha kana ilaalchisee dhumaan duraanuu rakkina qabnaa nu taaftee rakkina irra rakkinni nu dabalan warri yaman akka rakkina qabnaa taaftee rakkina nu dabalamna rakkinuma sanii kan dhaabarraa jirra duraan isin gargaaramoo waa'ee dhukkuba kanaatiin wal qabatee jala kennan nu beeku waa'ee dhukkuba kanaa wal qabatee dalagaadhaaf danama dalagaadhaaf duraan isin jiran biraa manaa kaffalachuu danda'a kanaaf yoo waan nu kennan jennee dhaabbachuu jira isaan kun duraan isi gargaaraan jiranii bakka nu jirru quban qabanii jettu amma immoo isin waamaniitu moo gargaarsa jira jettanii odeeffannoo maammoo rakkinumarraa dhuftanii asitti bakka kana hojjetan odeeffannoo namni daddabarsuurraayi namni waan akkana jira ba'a namni waliin jennaan waan baanee as jirru malee isaan nu waamanii booda waan bareeda waaqni isin haa gargaaru mee amma ummata waa'ee dhukkuba kanaa irratti ummanni keenya hagam hubannaa qaba isin hagam hubannaa qabdan hubannaa tokko qabu hubannaa qabanne kana wajjin wanni biyyaa masqalaa jechuudha nuti biyyaa waliin masqalaa jedhan sanumaaf wali seenneet waan dhaabbachaa jirra malee rakkinni nuuf laafuu duraanuu rakkinni nu keessa jirrannee dhaabbachaa jirra malee dhukkubichi kun waan ittiin safaatanii yogguu ilaalu ulaa irratti hedduun isaanii wal dhiibuu jiranii wal daddarbuu jiranii dhukkubichi kun immoo kan darbuun tuttuqaanii isa kana irratti mee maal jedha akka nyaanchaattillee akkatti ogeeyyiin fayyaa gorsatanii turanii addaan fagaatanii dhaabbachuudha walirraa fagaatanii jechuudha kun fakkeenyaaf egaa wal ammatee dhaabbataa irra namni akka xarratu dhukkubicha wallaaqu malee wal balleessu malee waan addaan wanta godhaa argamu inni irratti ni dabalamaa jira mee amma isa kana irratti sila baqattoota kana namni to'atu namni duukaa bu'u UN isaan kana hagam hubannoo kennaafii jira wanti hawaasa kanaaf UN jidduu jiru jira gama dhukkuba kanaatiin akkasuma immoo biyya kanaaf hawaasaaf ergaan dabraa jiru jira akkami barreeffamaa haa ta'u miidiyaan haa ta'u Ini ada di kantor kita nak ulat sebagai abdul ulat kota ni kita mau ni kamu ulat sebetulnya kita nak kena warga dah. Kami kebaik anak kena tidak dan fagat lagi dah. Durang le bersengken ini ni,
Amma as eeganam nurgee waan akkana jiraatan fakkaatan namni jedhamu Imaanis jiraatanis dantaa isaanii fi maqamanii bira dhaabbachuu. Mee hawaasa kennaa fi dhaamsa kamii dabarsitaa fadhi? Hawaasa kennaa gaa lubbuun duuteen deebi. Namatti laafuu miti. Walirraa fagaadhaa. Kara fuulduratti sisirraa fagaannee waan arginu akka argannee dandeenyu walirraa fagaadhaa. Ulfaadhu galatoomis hin jedhu. Mee ati eenyudhaan jedhu? Naasir Hussein. Mee ati akkuma obboleessi kenna jedheera waa'ee dhukkuba kana irraa mee maal jettaa? Baay'ee hamaa hammaataadha. Dandeettii waan kana ofirraa gochuulee hin dandeenye. Haala odeeffannoo biyya kana waan ta'eef jennaani nuti haala rakkootii keessatti hirmaannee jirra waan ta'eef jennaani akka gama seera biyya tokkootti akka yaalli yookaan akka hubannoo Osoo dhukkubni koronaa si qabe ati maal goota? ani akka nam tokkootti yookaan akka mataa kiyyaatti namoota irraa fagaattee adda bahee irraa dhiyeessu akka inni maatii kiyyaa fi saba kanatti akka inni hin miidhamne. Ulfaadhu galatoomi baay'ee si dinqisiifadhaa horii dalagaadhaan uleessu. Duraan dursee gaafiif deebii chaanaala collee tuuboo wajjin nu godhuu keetiif eeyyamamuu ta'uu keetiif galatoomi siin jenna. Garanne kayaan badii obboleessa fayyadamu. Mee maqaan kee eenyu siin jedhan? Ani Saadaa Daawit Ahmadiin jedhama. Eewa mee guyyaa har'aa maaliif asitti argamtan? Wanni asitti argameef sababni dhibee koronaa jedhamtuuf jecha hojii namu bakka jirru dhaabnee haala duraan garaagaraatiin jiraachisuu turre. Waan san ta'eef amma bakka hojiin dhaabbattee manatti deebinee ulaa UNHCR duratti gargaarsa barbaada dhufe. Eewa mee hojiin dhaabatte jettee waa'ee dhibee koronaa kanarratti amma kunoo namoonni keenya akkanatti hulaa irratti wal dhiibu jiranii namni addaan sissiiqaa jetti doktoroonni addunyaa irratti isaan immoo wal dhiibu jiranii isaan kanarraa uummanni keenyaa fi dhibeen koronaa hagam hubannaa qaban uummanni kun. Namni rakkina irra jiru dhibbeedhaas haa hubatu natti fakkaatu nama kana rakkoon manaa baase numa dhageenya dhibee koronaa jira adda fagaadhaa harkaas dhiqadhaa walirraa fagaadhaa harkaas waliin fuudhinaa jechuus numa dhageenya garuu gaa namni rakkate dhukkuba waan hin sodaanneef dhibee waan hin sodaanneef. Isa kana irratti UN hagam dhaamsa dabarsaa jirti hawaasa keenyaaf. Uummata akka waan dhageenya hin qabne. Wanti dhaamsa dabarsanillee hin jiru. Akka waan dhageenya hin qabne. Uummanni keenyallee waan kanarraa hubannaa wanti qabu jechuudha. Eewa mee uummata kanaaf ati uummata Oromoo kanaaf baqatee as jiru kanaaf yookaan baqattoota hundaaf mee dhaamsa akkamii dabarsitaaf ati? Akka mataa kiyyaatti gaadhaamsaniin dabarsu obboleeyyan kiyyaa ilmaan Oromoodha saba koo qaama koo ifeegaa haa ifeeggannu akkuma mootummaan jee akkuma uummanni addunyaa jechaa jiru dhibeen tun dhibee addunyaan guutuu irraa rakkachaa jirtu irraa nu haa baraaruu tahee immoo sababa godhachuu qabnaadha dhaamsaniin danda'amu kana. Eewa mee odoo dhukkubni koronaa kun kaasi qabuuti rabbi sin taasisiniiti mee maal gootaatin? Wanni hin qabu gaa sababsadhaa jedhanii sababni duraa maatii irraa fagaadhaa ilmaan keessan irraa fagaadhaa namarraa fagaadhaadha. Wanni kun seefii rabbii waan ta'eef ilmaan kiyya irraa fagaadhee akkasuma ollaa kiyya irraas maatii kiyya irraas fagaadhee haga danda'amutti gaa bira kutee nama tiisuu qaban jira. Duraan dursitee gaafiif deebii nu godhuu keetiif maqaa chaanaalaa collee tuubiitiin galatoomis hin jedhe. Maaliif asii argamte mee rakkinni as fidee maali? Bakkiin kun maali inni? Bikin sama dhibee addunyaa irraa haati kanaaf asitti argamne. Sababa kanaaf gargaarsa jennee asitti argamnee walitti kana makamuullee hin qabnu. Wal baraaruullee qabnaa nama asitti kana waliin makamuullee adda baasanii wayyaana fakkaata. Kunoo daa'imman qabattanii dhuftanii dhibeen koronaa akka jirullee hubattanii isa kanaaf addaan faffagaadhaa jedhanii dhukkuba kana uummanni keenya kun ka baqate kun akkamitti hubannaa qabanii? Hubannaa wanta kan qabu. Hubannaa qabanne fiiguu qabna. Hubannaa walitti qabnu waluma jaajirraa rabbiin wanti sigara rabbii musiibaa rabbii nama sigara rabbii mamma gaffannaa. Waan goonu qabnu. Inshaallah rabbiin tokkotti waatii sorraatii kanaa jechuun manni keenya itti fagaachuu qabaan jira. Mee ati iddoo kana namni akka baatuun beekaa daa'ima kana maaliif fiddee dhufte ati maaliif nama bira kaattuun qabdu? Nama bira kaattuun qabdu. Abbaan daa'ima kanaa hin jiru? Abbaan daa'ima kanaa
Me nama kana fi damsa kami da barsita fatini amma aye gaafif deebiin wajjin godhuu keetiif galatoomi me dursitee gaafif deebii colleetuu wajjin godhuu keetiif galatoomi sin jedha me eenyu maqaan kee Fatiyaa sin jedhan me guyyaa har'aa maaliif asitti argamte ewa me maaliif dhuftee har'a guyyaa har'aa kana ates duraan dalagataa jirra ewa me amma akka doktoroonni jedhanitti dhibee kanaa fi walirraa faffagaadhaa jedhan iddoo kana yoo laalu namoonni walitti mamaxxananii hulaa dhiibu jiran walillee dhiibu jiran akkasuma immoo kunoo wal bira tattaa'anii kokkoflu jiran ati isa kana irratti mee ummataa fi dhibee kana hagam hubannaa qaba ummanni keenya kun dhibee kana sirriitti hubannaa qabna ammoo sababa gargaarsa dalagaa nurraa dhaabbattee kanaaf gargaarsaaf dhaabbachuu jirra takkitti har'aa kana immoo ragumaan nu eegannee dhaabbachuu jirra. Gaafif deebiin wajjin godhuu keetiif galatoomii horii bulisiin jedhe akkami obboleetti fayyaa keetii mee guyyaa har'aa kana maaliif asii argamte? Wanni asitti argamneef dalagaa irraa nu yaasan kunoo dhibee kanaaf jecha nurraa yaa'atanii arabni alaggan nu yaasee jira sanumaafuu fala akka harka nuuf as dhufnee nuti. Mee dhibee kanaaf dalagaa irraa nu ari'anii rakkannee UN afoo dhufnee jette. Waa'ee dhibee kanaa hagam hubannaa qabdan beektanii waa'ee dhibee kanaa? Dhibee kanaa waa'ee dhibee kanaa hoggoo arabni nu himu. Alarraa isiniin nu fidaa jaanii firaan oofu malee waa takka irraa hin beeknu hogguu dhageenyu feesbuuk irratti kunoo mitira meeqa addaan fagaadhaa jaanii hin beeknu wallaahi waa'ee arabni nutti fidini. Meetira tokko meetira lama fagaadhaa jedhanii doktoroonni amma isiniin kun kunoo wal bira tattaa'u jirtan. Inni kun immoo kadabruun tuttuqaa fi wal qaqqabuu fi waliin maxxanuu yookaan hafuuraanis yoo qofaan yoo hattifatan ni dabra. Isin amma wal bira tattaa'u jirta. Isa kana mee akkamiin fudhattaati? Isa kana akkitti fudhannu nuti bakka itti dheessu nu qabnu uummanni mana gabaa mana dheessa. Bakka itti dheessu nu lafaas nu fide. Amma UN afoo jirtanii UN afoo jirtanii mee amma? UN waan kanarra waa isi hubachiifte jira? Wanni nu hubachiisu takka hin jiru. Homa takka wanti beektan hin jiru jechuudha. Amma dhimmuma gargaarsaa qofaaf dhuftanis. Dhimma gargaarsaa dhufne mana keessatti dhumuurra inni firaas dhufne gargaarsa barbaada. Rakkinni asiis hin fide jechuudha. Rakkinaan nu fide. Eewaa. Wanti hubannaa qabullee hawaasni keenya hin jiru. Hin jiru waa takka hubannaa takka waraqaatu jawaazotaa nurraa katabaan jiran kunuun waraqaa ammataa kiyyaaf waraqaa jawaazotaatiin qaba hin dalaguduu naan jaan waraqaa asii yoo qabatte malee. Eewaa. Mee kanarra dhaamsa hawaasa keenya kaas jiru kanaaf mee maal dabarsitaati waa'ee dhukkuba kanaa irratti? Akka doktoroonni jedhanitti. Akka doktoroonni jedhanitti addaan fagaadhaa jedhanii gaa'e. Hogguu qaban namarraa fagaachuu akka namni kan kee namnummaan feetee ofa akka walirraa fagaatu hin dandeenye hogguun gaggoo. Hayyee gaafif deebiin godhuu keetiif galatoomisiin jenna. Deemaa mama qawaa asitti qalla deemaa. Ya kakasada be ya sati bahe ya kakabarbada ya sati be unjirum dia ma malumasinje ya kakabarbada